Kaamilaan nafuutu malee jettee keessaan natti bohaa jirtim YouTuberri Oromoo tokko harki isaa siirii subscribe akka qabu ragaaleen tokko ni A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Siirii akka qabu ragaaleen mul'isaayidha. Hay ragaan oo maali? Ana siirii qaba. Narraa dhoggamchaa kan isinitti hime warra beektan. Siirii qaba jedhee maqaan balleessu jira. Siirii an qabu maali? Mee ilaalla ragaalee qaba jedhee ragaa isaatu ilaalame. Biyya Yaman keessatti masaanuun lama jaalala ajaa'ibaa waliin dabarsaa jiraniim kuni oduu kiyya isa tartiiba hin qabne amma oduu tartiibaan dhugamaan oduu isaa ka tartiiba hin qabne kun dhugamaan tartiiba hin qabu sadii argatee jiraam Said Bayaan YouTube irraa badhaasa Silverii sadii argatee jiraam YouTuberoota Oromoo keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu yommuu ta'u akka Itoophiyaatti awwaardii fuudhuun sadarkaa lammaffaa irra jiraam. Said YouTube irraa ji'aan birrii miliyoona 2 ni argataam. Harki Said Bayaan siirii subscribe akka qabu haati dursaa ragaadhaam. YouTube dia kalau kita kena aku jadi harkara wakaba desa dia ni aku garis YouTube ini kisi harkara wakaba YouTube aku garis tu buat dia dia macam ni nanjan tu kasih itu tu kasih bodoh mal kawasian harkara wakaba tu wah harkara desa kita wakaba YouTube ini saja dia di mana tu akkas fardas daawwatatti qabnu kanuma Said agara kan jala deebisee dheeratee ajaa'ibu nam tokko kan argitanii dhugaan seenaa isin prankiin irra daraguuf akkana goote kanuma arganiitiin haadha dursaa yookaan aniisaa ragaa godhatanii jiranii ajaa'ibu mata barana mee itti fufna laalaa gadumatti obboleettiin na siinqee kanaan dura akkuma beektan Awustiraaliyaa irraa ijoollee as keessatti gubatteetiin mana haakimii keessa ciistee jirtuuf kanaan duras mallaqa natti ergaa akkuma turtee bira geessaa tureen ammas natti ergitee viidiyoo garuu gadi hin baasne naannoo iidaa natti ergiteet fuudhee geesseef jira viidiyoo waan isiniif hin baasniif tureef namootan viidiyoo arguun dirqama irraa barbaachisu jira mallaqa san namootan siinqee guuraniitiin siinqeetti kennaniif siinqeen gara kiyyaa dabartee anillee immoo akka ijoollee saniif geesse viidiyoo tan daawwadhaatii walitti dachana. Kan itaan immoo warroonni Yaman sanaa keessa jirtaniif naannoo isii kana jirtan sanaa keessa jirtan warroonni barnoota akka mana rifeensaa koofeera dubartootaaf barachuu barbaadan mana rifeensaa kennatti barsiisuuf qophii xumurannee jirra jechuudha. Koofeer Jamilat Afrikaa yookaan mana rifeensaa ogeettii Saamiyaan isillee injistii jechuudha. Namoonni barachuu barbaadan Koofeer Jamilat Afrikaa jettanii yookaan Koofeer Afrikaa jettanii Afrikaa jettanii akka filattan abdii qabna jechuudha. Waraqaa galchinee jaraaf himnee jirra. Namoonni sanaa keessa jirtan dubartoonni warroonni mana rifeensaa ogummaa rifeensaa waa hunda barachuu barbaadaniin asitti dhuftanii barachuu hin dandeettan nama dheetanii galmooftanii jechuudha. Egaa galmooftan booda bakka itti baratan isin filachiisan filannoon booda Koofeer Afrikaa jettan nu bira dhufuu dandeettan. Eddoon silaa eessatti dhedhee galmoofne kan jettan bilaasha waa takka osoo hin kafalin nama bakka jedhamutti akkuma kanaan dura barnoota garaagaraa beeksuun barsiisuun beekamutti ogummaa harkaa dubartootaaf dhiiralleef akkuma beekamu nama Small and Micro Finance Foundation kan jedhamu naannoo markaza Liibiyaa bira kan jiru mustashfaa mutawakkal biraan harka mirgaatiin gaseentaniitiin xiqqoo karaa mirgaatiin keessa gaseentanii ni argatan jechuudha. Nama achi dheetanii galmaa'oon galmeen akka itti fufee jira namoonni hedduu dhaqanii galmaa'oo jiran jechuudha. Barnoota garaagaraa ogummaa harkaa kayyaataa uffata hodhaa fi makaanikummaa warra dhiiratiilleef waan akka bukuraa waan adda addaa giraafiksii editingii kaameeraa taswiiraa waa hunda jechuudha waan barbaadan achi hin dhabdan galmeen akka itti fufee jira akka dhuftanii galmooftan isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota Adaamaatu hundi keessanuu akkam jirtan baga jiraattan cha guyyaa irraa maal qabadhe isiniif dhufe viidiyoo takka na ajaa'ibe mucaa tokko na ajaa'ibse satuyyu maqaan balleessaa jira yoo narra dhoogitti narra dhooga innis maal jedhe yoo ittan akka itti maqaan balleessu wajjin kan laallu ta'a
video kanan gadhumaati naa wajji ilaala mucaa kanana namni beetanarra dhoogaa isin jedhee jira seenaati channel isa keessi seenaati itti na hima yoo didemo waan godhu nabbeekaa jechuudha akkamitti maqaa na balleessu jira waan inni godhu jiru wajjin kan laalu ta'a daawwadha waaqaba yuunaan jaalibe karraa waaqaba keessa deddeemee akka gaariitti akka yuutuubiin inni gisee harkarraa waaqaba yuutuubiin akka gaariitti guddatee dafee deema ja'anii naan jaan duraan dursee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa isin ta'u jechuun barbaada. Itti aansuudhaan akkuma viidiyoo kana daawwattaniin laayikii fi sheer akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadha. Warri maatii koo hin ta'in garuu saabskiraayib gootanii akka maatii koo qaqqaalitti naaf dabalamtan boo'ichaaniin isin simadha. Oduu koo osoon hin eegaliniin duratti dubbii ijoo taatee mataa irraan isiniif rukutaa. Ani oduu koo jalqabuu fi amma oduu 70. Ijoo oduu kiyyaa karaa salphaateen YouTube irraa maallaqa argachuu yoo barbaadde waan gochuu qabduun sitti himaam. Namoota akka Oromoon YouTube irraa fayyadamee afaanii fi duudhaa isaa babal'isee aarsaa kafalaa jiran keessa tokko kan ta'e obbo Said Bayaaniim. Kaamilaan nafuutu malee jettee keessaan natti bohaa jirtim. YouTuberri Oromoo tokko harki isaa siirii saabskiraayibii akka qabu ragaaleen tokko ni mul'isa. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Siirii akka qabu ragaaleen mul'isaadha. Hai ragaan hoo maali? Ana siirii qaba. Narraa dhoggaa mucaa kan isinitti hime warra beektan. Siirii qaba jedhee maqaa na balleessu jira. Siirii an qabu maali? Mee ilaalla ragaallee qaba jedhee ragaa isaatu ilaalla. Biyya Yaman keessatti masaanuun lama jaalala ajaa'ibaa waliin dabarsaa jiraniim. Kuni oduu kiyya isa tartiiba hin qabne amma oduu tartiibaan. Dhugamaan oduu isaa ka tartiiba hin qabne kun. Dhugamaan tartiiba hin qabu. Sadii argatee jiraam. Said Bayaan YouTube irraa badhaasa silvarii sadii argatee jiraam. YouTuberoota Oromoo keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu yommuu ta'u akka Itoophiyaatti awwaardii fuudhuun sadarkaa lammaffaa irra jiraam. Akka Itoophiyaatti hoo eenyu sadarkaa tokkoffaa irra jira jettanii akka bitaa isinitti hin galleef akka Itoophiyaatti silvarii awwaardii sadii ol fuudhuun sadarkaa tokkoffaa irra kan jiru Abeel Biraanuu jedhamaam. YouTube chaanaalii mataa isaa sadii ol qabaam. Said YouTube irraa ji'aan birrii miliyoona 2 ni argatam. Harki Said Bayaan siirii saabskiraayibii akka qabu haati dursaa ragaadhaam. harkarraa waa qabaa yuunaan jaalibe harkarraa waa qaba way akka waan harkarraa waa qabuuti jedhanii harkarraa an dhugoofadheetuma dhufee uga yuutuubii kiyya kun akka dafee naa guddatu harkarraa waa qabaa keessa deddeemee akka gaariitti akka yuutuubiin inni gisee harkarraa waa qabaa yuutuubiin akka gaariitti guddatee dafee deema jedhanii naan jaan dhugaa seetiin dhufe kaachi booda maal qabaas jedhan وهركب يسجل عقبة طبيب سادة في المنى تنتقي أكاس فرصة سيد أغراب كنجلا بيسي دي سيري هذا قربان ترى بقى نجات لقمان تويني لقمان أكرر وقت سيد Ajaa'ibuma nam tokko kan argitanii dhugaan seenaa isin prankiin irra dalaguuf akkana goote kanuma arganiitiin haadha dursaa yookaan ani isaa ragaa godhatanii jiranii ajaa'ibuma tabarana mee itti fufna laalaa galmaatti. Said dhugaa jirtu abda jaanii dubbatanii beeyta. Tuttuqeef sanitti akkuma haati dursaa mana isaa deemtee harka isaan yuutuubii tuttuqeef sanitti namoonni hedduun isa bira deemanii tuttuqamuun guddataniim. Kama ajaa'ibaati. Namoonni akkuma haati dursaa dhaytee tuttuqsiistetti namoonni hedduun isa bira dhaqanii tuttuqaman jedhe sanuu tuttuqaman itti maanarraa. Haram, anda mantutu. Namni hedduun harka gurbaa kanaatiin guddateem. Siiriin inni YouTuber irratti namaaf godhu kun haaraami moo halaali jedhee yeroon Ustaaz Hamzaa Sheek Jaabir gaafadhu halaali jedhee naaf deebiseem. YouTube jadiid kan
ustaaza gaafatee siiriin halaali jedheen siirii YouTube irratti. Ayyee siyaasa. Sabskraabii 50 ol qabu kan jaltuba gurguruun beekamaam. Namoonni YouTube monetize ta'e bitachuu barbaadan lakkoomsa armaan gadii kana irratti obuma amma gara oduu biraattiin isin dabarsaam. Masaanuun wal jaalatu biyya Masaanuu jaarsayaat gara dubartoonni tokko inaafuu irraa kan qaante wayya Masaanuu isin warri dubaraas jaarsa. Akkuma argitan anarraa gara Masaanuulee kutee jira. Mee immoo gara itti aanu deemna. Kana qofaa miti viidiyoo birallee ni qaba. Ni ilaalla. Maqaan chaanaal isaa Hararvaayeen jedha. Hararvaayeen jedha kana qofaa miti kan maqaa na balleessu. Hedduu jira. Itti maa yoo dhaga'uu dide waan godhu na beeka. Ashama duraan dursee kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u jechuun barbaadam. Itti aansuudhaan akka viidiyoo kana daawwattanii laayikii fi sheer akkanaaf gootan kabajaan isin gaafadhaam. Warri maatii koo hin ta'in garuu saabskiraayib gootanii akka maatii koo qaqqaalitti naaf dabalamtan boo'ichaaniin isin simadhaam. Akka maatii naaf taataniif boo'ichaaniin isin simadhaa jedhee jira gaazexeessaa YouTube abbichi iccitii siirii fa'aa baasu. Mee boo'ichaan isin simate seenaa saabskiraayib godhaafi. Aduu koosaniin eegaliniin duratti dubbiin kun isiniif sunnaa ta'us ana fardii akka ta'e akkanaaf hubattaniin barbaadam. Oduun kun isiniif sunnaadha warroota dhaggeeffattan. Ani oduu koo jalqabuu fi amma oduu 70. Dhimmi ishee yaaduulaan saabskiraayibii yuutubaroota Oromootiin kan irratti raawwatame yommuu ta'u ani garuu duula kana ofirraa qolachuuf kaniin dubbadhu taham. Akkuma armaan olitti ibsuuf jaalatti yuutubaroota Oromoo duulaan saabskiraayibii irratti gaggeessan keessaa abbaan yuutubaroota Oromoo biyya Yaman kan ta'e yuutubar Sayid Bayaan yookaan abbaa yuutubii Adaamaatu duulaan saabskiraayibii walirraa hin cinne akka irratti raawwate ragaan koo ibsu duree isaa addee Sumeeyyaadhaam. Duula akka namni saabskiraayibii gooneef anatu duula ragalleen Sumayya Basaru ajaa'iba mata barana. Walqabatee jechoota darbii amilee namaa cabsu waan natti darbateef anis aaruudhaan viidiyoo kana akkaan waraabuuf dirqameen jiraam. Ani aaruudhaan viidicha kana waraabullee jechi inni amilee koo na cabsuuf karoorfatee na keessa hin baaneem garaa koo na madeessee jiraam. Amilee miskiin garaan madaa'ee jira. Koos na cabsee jiraam. Jechoota darbii inni akka niwukilaaraatti natti darbate keessaa muraasni akka armaan gaditti kan isiniif dhiyaatu ta'am. Takkaffaa hanga yuutuubii banattu Shaashamannee deemtee mana harree itti qalan maaliif hin bananne? Lammaffaa taranna tole ajaa'ibati. Hanga yuutuubii bantee saabskiraayib itti kadhattu maaliif Shaashamannee galtee mana harree itti qalan hin bananne? Astagfirullah. Ana jedhee dhogga humcaa kanarraa. Viidiyoon kee dhibba walirratti dabalte viyuun isaa kuma hin caalu. Sadaffaa bikka kiyya ga'uuf waggaa kuma sitti fudhata. Abra kunniin guutuun waan an jedheen jechuudha. Awwaata akkan jenneen hin amanin amucaa kana. Dhogga hanga feete viidiyoo dalagaa ooltus namni siif daawwatu hin jiru waan ta'eef ati yeroo hin gubin. Shanaffaa saabskiraayibiin siif godhe sirraa addeeffadheen jira jedhee na doorsaa jiraachuu yommuu ta'u wantoonni ani nageenya kiyyaaf gaarii miti jedhee of keessatti qabadhee dhiises hedduudha. Duulli amilee koo na cabsu yoo itti fufee deeme anis oliyyannoo koo gara miskiin mana murtii gurraachatti dhiyeesse oduun isaa xumuruun duratti rakkoon isaa saabskiraayib waan taateef boo'ichaaniin isin kadhata. Kanaaf hanga isin boonne eeginaati saabskiraayib godhaafi. Torbaan gaarii jiraadha. Nuur jedhee jira maqaa isaa. Chaanaalli isaa Hararvaayeen jedha. Hararvaayeen jedha chaanaalli isaa. Akkasii maqaa na balleesse waan godhaan beeka dhaqaati ilaalaa isin. Waan chaanaal isaa godhaan beeka dhaqaati ilaalaa. Kanaafuu yuutubaroota haaraa akkana dhufteetiin waan babbareedaa fi waan nama korsiisu waan nama bashannansiisu dhufte seenaa jajjabeessa waan biraati illee miti hoomana toleef reakshinii irraa dalaguuf dhufe saabskiraayib godhaa fi seenaati jajjabeessa
waan haaraa akkanaati yoo dhufan namatti tola jechuudha. Mush ta'anii maqaan balleessuu akkana yaa'in dalaguu osoo hin ta'in eebalu waan akkana dalagee eebalu kijiba eebalu waan nama hin galchine keessa seenurra waan akkana waan koomedii ta'e yoo dalagan bareeda ni jajjabaatan jechuudha. Waan akka oduutitti godheetiniin koomedii akkuma kanaan dura harreen haganaa injiraan haganaa garagaltee maaliin akkas taatee akkanatti maali koomedii akkasii duraan dhageeffataa turtan hedduu nama kolfa jechuudha. Kunillee immoo istaayilii masaliin dhufe namatti tola. Harad baay'een jedhaa liinkii jala isin kaa'ati. Maqaa nama hedduu balleessu jira of duraafis balleessu deema. Okay, hordoftoota daawwattoota keenyaa akkuma argitan waan biraa jechuufillee miti waan biraa illee jechuuf miti asumaan homanatti tolee firaakshii irra dalagee viidiyoo akkana dalaguun yeroo jalqabaatiif jechuudha. Hedduu waan akkana hin dalagu waan namallee naasoo gabbee seenaatii subscribe godhaa jajjabeessaa isin jedha. Akkasii akkuma argitanitti maqaan balleessan akkuma tuffee jira itti fufallee jedhee jira jechuudha. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata kan itti aanu akkuma agartan obboleettiin siinqee kanaan dura mallaqa organa ergitee xiqqoo turtee jirti. Obboleettiin siinqee kanaan dura akkuma beektan Awustiraaliyaa irraa ijoollee as keessatti gubatteetiniin mana haakimii keessa ciistee jirtuuf kanaan duras mallaqa natti ergaa akkuma turtee bira geessaa tureen ammas natti ergitee viidiyoo garuu gadi hin baasne naannoo iidaa natti ergiteet fuudhee geesseef jira. Viidiyoo waan isiniif hin baasiniif ture namootan viidiyoo arguun dirqama irraa barbaachisu jira. Mallaqa san namootan siinqee guuraniitiin siinqeetti kennaniif siinqeen gara kiyyaa dabartee anillee immoo akka ijoollee saniif geesse viidiyoo tan daawwadhaatii walitti dachaan. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu baga jiraattan jecha eessa deemu jirra guyyaa irraa nyaata harkaa qabna nyaata ijoollee hospitaal Jumhuurii jedhama. Kan dura wanta godhaa turre ijoollee kanaan dura gubattee dhukkubee jirtuuf mallaqa siinqee nu ergite geessuuf deemna iidallee waan ta'eef nyaatas qabannee fi jaras ziyaaruu deemna jechuudha. Akkasii isin mul'isa. Dubbadhu himaanu siinqee akkana. Dambaas gani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan warroonni jalqaba iduu bara kennu guyyaan har'aa kun guyyaa iidati obboleettiin ziyaara osufne asumaan obboleettiin siinqeen ergite saniif dhufe siinqeen warroota mallaqa itti kanaan duras bu'uuraa itti kennaa turanii hedduu galatoomaa isin jenna. Ammallee immoo warroota itti kennitan keessa Awustiraaliyaa 400 akka USA'tti $200 fi Real Money 3 jechuudha. Kana natti ergite suuraa asirratti argitan kana isiniif mul'isa. Warra argitanitti haala kanaan mallaqa baasee isaan fidee fi jira jechuudha. Kanaaf isaanis kun asuma jiranii amma isaan bira jira. Ammas nama gargaaru hedduu hin qabanii yoo gargaaruu dandeettan taate akka gargaartan lakkoofsiniif maxxansaa isin jedha. Shantama kuma jedhe lama qabdan ture doa galatoomaa kun kuma deemu furi hafte sanii deemi lama hafte ture godhama godhataniif tole egaa sanii galte kasii kennis jeebitti siin jedhan Yalla yeroo inni ka'u godhadha. Akkuma argitan akkuma viidiyoo irraa argitan amaanaa isii obboleettiin siinqee galatoomii warroottan baastanii itti kennitanillee rabbi dachaa godhe isiniif haa kennu amaanaa keessan geessee jira. Akkuma viidiyoo irraa argitan jechuudha. Ijoolleen ammallee akkuma jirtu sanii jirti namoonni gargaaruu feetan ammas gargaaruu hin dandeettan nuuf barreessuu hin dandeettan jechuudha. Gargaarsi isaanii barbaachisa jechuudha. Hanga ammaatti fayyanii hin baane. Akkasii isin jedha namoonni gargaaruu fedhii qabatan gargaaruu dandeettanii obboleettiin siinqee galatoomii rabbi jazaa si akka faluu warroottan baastanii itti kennitanis galatoomaa isin jenna deemuudhaan. Kan itti aanu immoo warroonni Yemen sanaa keessa jirtaniif naannoo isii kana jirtan sanaa keessa jirtan warroonni barnoota akka mana rifeensaa koofeera dubartootaaf barachuu barbaadan mana rifeensaa kennatti barsiisuuf warroonni barachuu barbaadan barsiisuuf waraqaa galchine jirra karaa nama warri warqaa UN'tiin baratan jechuudha. Isa nama jedhamu dhayxaniitiniin
dhayxaniitiin galmaa'uu inni dandeettan jechuudha. Akkasumas warra dhiiraa warra akka makaanikaatii fi dalagaa moobaayilii hiikanii xagganuu kanneen kana maandisummaa kanneen waa adda addaa barnoota gara garaa jechuudha. Akkuma duraan beektanitti warri hin beekin yoo jiraattan karaa asar markaza liibii bira osoo hin ga'in harka mirgaatiin keessa seentanii mustashfaa mutawakkil biraan hiika jimaasan biraan achi keessa gaseentan jechuudha warra hin beekiniif. Warroottan beektan dhaqaatii galmeen eegalamee jira. Wanta akka taswiiraa, editingii fi kaameeraa suuraa sawwaruu giraafiksii barachuu barbaadan barnoota hundaa jechuudha. Dubartoota illee waa hunda dhaqaatii gaafadhaa jira. Wanta akka bukura tolchuu waan adda addaa waan kanaan dura beektanii fi barnoonni kanaan dura jiru guutuun eegalamee waan jiruuf galmee waan itti jiraniif dhaqaatii galmee akkasiin tarree warroonni mana rifeensaa barachuu barbaadanis koofeeras nullee barsiisuuf xalayaa galfannee jirra. Namoonni birattis barachuu barbaadan ni dandeettanii dhayxanii achitti isaan bira galmooftanii karaa isaaniitiin dhufuu dandeettan jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana namuu galmoo jira. Namoonni galmeessanis ni jiran jechuudha. Akkasi namoonni fedhii qabaatan dhaqaatii galmaa isiniin jenna. Qophiin keenya kanarraa kana ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf turan. Nama Small and Microfinance Foundation nama namoonni barnoota garaagaraa barachuu barbaadan karaa UN'tiin nama Small and Microfinance Foundation kan jedhu kan karaa naannoo markaza liibii jirutti mustashfaa mutawakkil biraan gasseenuu ni argatan nama Tawsiil nama barnoota garaagaraa wantoota akka yaataa uffata hodhuun koofeera mana dubartii rifeensa mana dubartii galmeen akkuma itti fufee jira. Namoonni galmoo barbaadan amman tana koottati galmaaya barnoota garaagaraa waan barbaadan giraafiksii waan akka editingii kaameramaan ta'uuf taswiira kanneen kana barachuu kafeetan makaanikaa fi barnoota garaagaraa hedduu isiniif qophaa'ee jira. Filattanii kan jaalatan baratanii koottaatii galmaaya nama